There's no difference. There's no difference. Karade katini lebo wedi nuachi. No. Luka makina ise bawu. Where's the mic? Hold your turn. We paradise why we Yo. Impact na yo hidam. Mantan. Kun Sena dan daun. Sena really. You must be proud. No ada. Tidak mudah main bintang apa? Jirra.
Jirtu. Oromiyaan ni bilisoomti. 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 Oromia will be free. 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 Hey, naftanya zoom. Oromo, 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 naftanya zoom. Ati fundura dente, naba tu kana barba dente? Yes. Yeah, go Yes, ahead. of course. They're saying it's okay if we get arrested. If you do not want to go to jail, please get up and get out of the yellow box. Manahit ayo galumfen. Ba malif dini kenya nuti kurfa. Okay? Malif dini kenya afsar kana ka please. Managalu barbadu. Mo manahit agalu barbadu. Say ikesan. Yo hit agalu barbadu. Ta. Dumbushe. Hidamun maftemiti, hidamun barbachi. Deemu barbaada. Yes. Asimata. That's how we say. Give me the mic. Why not? You want to go, that's your option. Let other people know. Everybody doesn't want to be in the same place as you. I'm sorry. I'm sorry. Wait. We want to comply with the police. I'm sorry. Not harass me, ma'am. Step away. Relax. Esto. Wanna ask? What is this? Oromo, listen. There is no point in getting arrested. If you get arrested, how are you going to keep protesting? It's literally stupid to get arrested. Just comply with the police. Adam, don't say that. Don't say that. Oromo. No. Kanarra asitti nu salphisaa jiru innummaa keenya odoo kanarra baay'annee dhufne jarri kuni nurraa siqanii turani. Wala garra jenne miti. Wala garra. Yoom wala garra. Okay. Ganamaan haa dhufnu gaafa sana ganamaan dhufne asitti wala agarru. Ila Oromo na dhagaa Oromo na dhagaa ila nagaadhaan baane nagaadhaan haa gallu raayitiin keessanii karaa cufuu miti nuun jedhani jara kanaafuu
Kota ila hidhamuun keenya jarri suni asitti hidhamanii deemanii kana wanni isaan argatu dabalama. Kanaafuu ila hidhamuu namaa keessa hin jiru. Hidhamuu namaa keessa hin jiru. Ani annaawunsiin godha jara kanatti amma dandeessan makiina namaa sin tuqina saayidii taagorru jarri kun haa deemani walii gallee ila jaalannus jaalachuu baannus jarri gadi baasuudhaaf deemu kabajaanoo gadi baasne wayyu tolega jara kabajaa jechuu kooti miti nuti of kabajna malee jara kabajaan jirru no hin jenne dhaggeeffadhu hin jarjaraani homaa bu'aan buusu hin jarjarru yoo jarjarre bu'aa hin buufnu ila hoo jarjarre wannan taane irra buuna dhagaa kuni biyya seera qabutti seeraan haa deemnu homaayyuu amma as keessatti hidhamnee kana seennee deemuni waan gaariidha hidhami gaachi gidduu seeni Oromoo wanda keeffadhaame al tokko wanda keeffadhaa dafinoo dhufu hojja duree dhufu nama 500 taanee dhufne jenneerra miti yoo nama 500 taanee dhufne jarattiin kun nu hidhuudhaaf dhiyaatu gaafa gara biraa yeroo deebinee dhufnu Oromoo naannoo kana keessa jiru waan irra ta'e himannee nama hundaatti himannee baay'annee waan irra nurra ga'e kana himannee dhufna. Ijoolleen Ingiliz Londonitti wanta akkasii taanaan ijoolleen naannoo yeroo jiran wal ga'anii dhufanii of kabachiisan. Kanni of kabachiifnu yoo baay'annee dhufneedha. Ilaala ijoollee Philadelphia, ijoollee New York, ijoollee Virginia hundi keenya wal geenyee jarattii kana dhiiga seedhaamna. Har'a garuu yoo hidhamtan har'a yoo hidhamne dafnoo baana hojja duree baana. Kanaaf kottaa maaloo wal mari'annee walii gallee akka Oromoo gadaa beekuutti akka Oromoo wal kabajuutti hattuuf gantuu kana kabajuutu hin ta'in wal kabajnee deebinee dhufnee jarattii kana dhiiga seedhaamna. Oromiyaa shall be free. Mana kana keessatti hin ajajna gaaf tokko hin oolu kun. Oromoo